سبب سني OMN خامن نيروبي جرو يجورا ورين شيكوتي أمانتا جلت أخت جاندوبا ورين أمانتا جلت أخت أمانتا راهما هم بينه سنيتو دور كمله دائما كل نمني جبهه إذا شكرته دوبا بلاني فتحين جتاني دوبتني فتوى فتوى نساني الرجل وفوني دندهما وري شوكوتين كنا جتو شوكوتي أمانتي كرد خطه كرده أمانتي بكابني شغله سنافو أكسيت دوبا وان سن دوبتني يتجولن سني نمني دوبا غرغرا نمو غرتي ومن كون كينيا نتيله أمة إسلام أتي أمة أورومو أتي ولي أمة هندا فلكتا تهو كفمالي مالف نتي إسلام الدولة جتان غرغرا نمني بلاني فناني فيديو لما نسمع أني وقر رياما شوف مرة كي كفينو نلالي إريك نجرا نالو نفيني شيء نجي خنا جانا مثلا الليل واني قافة سنجني لما قريب سني بلا يو اسمي وكيسه كيف ما بس نيجي شيء ندوب أما أنا اللي لما بلاتي ني بقول سنة مول تجيني لما بيجي إريك داوني دوبا سجود من إيقاما dogoggorre amantii tokkollee nuti gartee duuba bikki kun nama hundaaf qixxa ummata oromoo hundaaf qixxa amantii takka silaatu amantii takka qeequn turre jaani dhiibama silaa kajani yoo isin wajjiisit dhiibama jaani maaliif akkas jaanii miti sujuudumaan dogoggorre wanni kun gartee waan gartee suumiti waan amantii tokko qofudha gartee nulaatti suumiti ummata gartee ummata islaama oromoo dhiifama dogoggorre sujuudumaan jenne ijaahuutti dubbatanii sayid illee duba hukumatti obboleeyyan keenya kun ummanni OMN deemu kun dogoggora qofa osoo hin ta'in dhugumatti gartee duuba bikka saniifuu nama hin madaalle ta'uu nagarsiisaan tiyya. Bana di demi tokko tamsee kanarratti qaamoleen komii qabaachuu nuuf ibsan bifa garaagaraatiin komii isaanii ibsachuu irratti argamu. Simii odeessaalee irratti akka himannittis qaamoleen komii dhiyeessan ni jiru. Akka waan nuti hogganoota amantaa Islaamaa waan kana mormaa jiran beekamtii dhowwanne illee warri hubatan ni jiru. Nuti hogganaa amantaa kamiifiyyuu kabajadha kan nuti qabnu. Hogganni amantaa nuti beekamtii irraa mul'inus hin jiru. Hogganoonni amantaa keenya amantaalee keenya hundumtiyyuu hogganoota keenya jennee hogganoota amantaa Oromooti jenneeti kan hubannu. Amantaa tokko bitti qabnee amantaa kaan ofirraa fageessu kana keessa nuti OMN waan akkasiitiin hin amatamu dhugaa dubbachuudhaaf saanaane. Dogoggorree tarii jechoonni nu mul'anii wanti nuti mufachiifnu yoo jiraate sarara kanaan nuuf galchaasanii jechuun barbaada. Yoo istuudiyoo kana jirrutti amantaa hin qabne hojii miidiyaa keessatti amantaa kamiifuu hin loognu amantaa kamiyyuu hin balaaleffannu hogganoota amantaa kamiifillee kabaja walqixa qabnaa hundumarraa fageenya qixa irratti argamu barbaada. Asii baanee yookiin hojii keessa gaafa jiru namuu amantaa garaagaraa qabaachuu dandeenya ni qabna. Kanaaf amantaa kamiifuu hin loognu dogoggorri uumame yoo jiraate nuuf galchaa karaa ibsuu barbaadne nu hubattanii jirtu yoo ta'e nuuf galchaa kabaja ni qabna irratti beeksisuudha. Kanaaf akeeka kabiraa hin qabnu raadiyoon nuuf galchaa jechuu barbaadnu. OMN miidiyaa Oromooti. Oromoo keessa Musliimii jira, Kiristaanii jira, Waaqeffataan jira, amantaan gargaaraan jira. OMN amantii kan cufa akkuma waayilloota jedhanii tokko ilaala amantii kan cufaaf kabaju kun ta'ee jaalam kun ta'ee qaba. Keessumatti immoo hawaasa keenya qaba Musliimaa lafee gurguruu OMN waan taateef akkuma kana gurbaan waan argitee gurbaa kana kan barbaadu kabaju guddaa qabna. Jecha amaan hin jedhees. Maal jedhe? Amma jecha gaaf duraasan ana maka fedhu jecha gaaf duraasan. Jecha gaaf duraasan wallaa naannoo maal taatee saawwallaa shaanii seenaa naannoo. Ani bee wallaa jecha gaaf duraasan feen amma kun ka dhiifamaatiif dhiifama gaafatanii wanni nu fachiisne yoo jiraate jedhanii dhiifama guutuu miti tarii jedhan.
Egaa jecha gaaf duraa san yoo akka amma jedhan kana namoota amantii irraa hubannoon qabne sheekolee amantii irraa hubannoon qabne ka jedhame amma sheeni jedhan kuni jechuun jiraannaan dirqama nama gaafata. Guutuu laakanii akka dhaggeeffadhe isiniin badhaadha. Ka sheekaa Oromoo faayi. Amantaalee jiru guutuu laakanii amantaan irreecha balaaleffachuu jiru warra amantaa Islaamaa keessa hojjetu tokko jira. Amantaa Islaamaa keessa hojjetu. Amantaan Islaamaa ni barsiisa. Kan jechuun amantaa Islaamaa dogoggoree inni sheekolee karaa gabaabatti. Amantaan Islaamaa irreecha keenya hin dhoogin. Maal godhe malee hordoftoota ofii barsiisee jira. Masqaliin godhati yoo amantaa Islaamaa jira gorseetti jedhaan inni ortodoksii keekeen jiru. Ortodoksiin masjida seentee salaati yoo uummata ofiitiin jedhe Islaama keekeen jiru. Hawaasa ofii barsiifata. Nus hawaasa keenya barsiifanneerra. Irreechi bakka hojjenneeti. Kanaaf quba keessaa wanni nu qabeef inni gadi ba'ee uummata Islaamaa dhiifama gaafachuu qaba. OMN Anama waan jedhe viidiyoo san barbaadaan illee OMN marra hojii jiraate jechuma warroota amantaa Islaamaa keessa hojjetutu amantaa kana qeeqa jechuun mataan isaatu jecha sirriitu miti. Kadhaa ammootu warra amantaa Islaamaa irraa hubannoo hin qabne yoo kan jedhus taate eenyufaa akka ta'e sanillee yookaan himuu danda'a. Ammoo amantaan Islaamaa irreechatti hin dhaqinaa. Namni amantaa Islaamaa qabdu irreecha hin dhaqinii. Irreecha dhaqinii halkanii guyyaa himaatuma jiran jechuudha. Amantaa keenyallee yeroo garagaraatti arrabsisiisu dirree takkatti gadi baasanii walitti qabanii waan achitti dhageessuutti waaqeffata akka jechiiti isaanii jiru warruma keenya warruma Islaamaati. Harka 180 warri dirree tan dhagaa jiru ilmaan Islaamaati Muhammad Sultaan Hasan Ibrahim Khadija Fatuma walitti jiru. Har'a waaqeffata gadi bayyoo ati jetteen tokkocha nagartu social media kanarratti. Ani waaqeffata seerri ittiin bulmaata kiyyaa kana kitaabni ani itti amanu kana nama jedhu waaqeffata fidaa asirratti mee. Waaqeffata ma waan jedhuyyuu eessaa akka fideyyuu mee nutti himuyyuu. Sanuu waan biraati irreecha achi dabra. Irreechi akkamii jalqabeef eessa jalqabeef maaltu jalqabeeyyuu beekne. Sanumayyuu ulaagama ittiin waaqeffatayyuu amantaa ittiin jedhan hin qabanii. Irreechi ammootu ayyaana iida kenna kasiin jedhu dhiisi. Waaqeffatayyuu ulaagaa amanta jedhamuun hin qabu gabaabatti. Ka irreechaa mormullee yoo jiraate waan irreechaaf mormu san qabateeti amantaa dhorgaaf dhaabachuu mirga isaa. Ammoo amantaa keenya arrabsuullee mirga hin qabu. Akkasuma warri du'aatota kennaallee keessa arrabaan namatti warri dabru jira ustaaz dhugaa dubbachuuf. Sun deebisee ammoo amantaa keenya arrabsiisaa jira. Gowwaan namaa charchii arrabsee masjiida arrabsiisaadha. Wanni akkasiillee mul'atu yeroo hin fakkeenyaaf OMN yoo fudhanne OMN miidiyaa hawaasa kana hawaasa amantaa kamuu haa qabatu hawaasa kana galata guddaa oolee. Tambira dabree seenaa tokko yoo si yaadachiisa OMN yeroo koronaa dhufee namni keenya masaajida dhaquu dadhabe masaajida irraa laayifii kutbaa ummata miidiyaan waraabe seenaa biyya san keessaatti jiru OMN malee. Yeroo garagaraatti karaa dogoggoraatti fuunee ulee bakka ulee sirrii miti rakkoo dogoggora hojjettoonni OMN keessaa uuman Director olaanaa OMN iyyuu dhiifama gaafachiisuun ni danda'a. Miidiyaan kun haabatu miidiyaan kun deeggaraminiin sirrii sanallee qabadha. Nama akkas jedhullee argine du'aatotuma keenya keessa qabadha. Dubbiin sun ammoo ay deebifteeti arraba biraa fitti jecha. Ati haga nama du'aata amantaa kanaa taatetti wanti ati dubbattu kun deebitee uleen ati waliin dhooftu sun irra martee waa irra martee akkasiin dhoofnetti waa godhuun baay'ee bareeda. Miidiyaan kun ka hawaasa kanaati. Hawaasa Islaamaa ta'ee kiristaana ka uummata kanaati. Kana qabadha. Abbaan qaroomate akka barbaade itti fayyadamuu danda'a. Abbaan ammoo sagalee irraa dheesse miidiyaan isa fayyadamuu danda'a jechuudha.
yeroo itti fayyadamne OMN masaajida seenee kutbaa waraabee isin jedhee jira. Sagantaa muhaadaraa itti affeerree nuu dabarsee jira lafa kana keessatti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Sagantaa muhaadaraa Ustaaz Ibsaa Hasan laaluu dandeettan OMN irratti deemtanii. Yoo dogoggorri uumame qaamnee gaffuunee kunoo dogoggora kana uumne ijoollee jennuun ijoollee tokko namarraa wannan qabne ijoolleen tulille tammaan amantaa biraa qabdu amma mucaan malee funa agarsiiftanii Abrahaam inni ortodoksii fakkeenya amantaan isaa waaqeffataa jedhanis miti. Dogoggorri uumamuu mala jechi sirrii hin taane dubbatamuu mala. Bifa kabaja qabuun bisa disipiliin qabuun gaafatamee dhiifama qajeelaallee gaafachuu danda'a rakkoo miti sun. Ammoo isin sheekoleen kenna alimman gugurdoon sirna du'aata kennaa kan ila seera daawaa kana nama amantaa nama arrabsee du'aata ofii jedhee amantaa nama arrabsee amantaa keenya arrabsiisaa jira kana dhugaa walitti himuun baay'ee barbaachisa. Amantaa dhukkubsachuu waan biraa amantaa keenyaaf dhukkubsachuu waan biraa amantaa biraa arrabsaa amantaa keenya arrabsiisuu waan biraa sunillee qabamuu qaba. Taani ani la boru ganama itti bilbilee viidiyoo sanis dhageeffadhe itti bilbiluu danda'e. Assalamu alaikum. Abu takka argadhee jira viidiyoo sana mee isin agarsiisu? Akkas nu agarsiisa. Galatoomaas. Kaameeraa achi garagalcheeti. Abraham yang qofnu qaba malee OMN namni tokko hin jiru jaanjala kana barreessaniiti. Abshira siri qabna. OMN sagaleen si dhaga'ama? Ayitta siyaasa qaamolee siyaasaa amantaa kana jennee Ikko sagalee wayitu simbiraa jee qabee. Mee itti deebi'a sagalee wayii mee cufaa sagalee wayii simbira jira. Isin bira moo eenyu sheek Ustaz Riyad Bira. Mee namni wayii cufaa sheekota cufaa. Mukayyifa bantaniirtan si'a. maroo ayuu narra cufanii akkana guddina godhaaraniiti mukayyafa banaa. Ayya dhageeffadha ayya mana irra deebi'a. ajandaa siyaasaa fi qaamolee siyaasaa kan duuba jiran jennee warri kamana amantaa jala dhokatan garuu ifatti kana jedhanii irreechi dhugaallaa amantaa hojii ta'ee hoogganni amantaa gadi ba'eetti balaaleffata ture. Dhaabni amantaa tokko irreechi danaati irreechi haraama irreechi cubbamaadha irreechi cubbuudha jedhee hoogganni amantaa kan keessa hawaasi jiru garuu hoogganama dalayaa. Agarratti qaamni amantaa kamiyyuu irreecha yoo ciisu irreecha yoo balaaleffatu hin agarre. Akkas jechuudha bakka akkasuma wanni dhagaan yoo si Abrahaam ijaarsanii kana mul'isanii. Kun Abrahaam birruute. Isuma ila xumurarratti amantaa islaamaa malee qaamni amantaa kamiyyuu hoogganaan amantaa kamiyyuu irreechi cubbamaadha haraama gadi jiru. Maal warri peentee halkan guyyaa balaaleffataa hin jiru. Nam tokko achi dhagaa warri peentee warri ortodoksii waan jedhu ustaad warri ortodoksii ayyaana malee ayyaana Oromooti malee ka waaqeffataatii miti jedha. Suni dhiifamaa miti. Yoo dogoggorri jiraateen dhiifamaa miti. Kuni dogoggora. Ila sanillee barbaannaani muftii qabna bar. Muftiin biyyattiin qabdu waan kanarratti yeroo takka hukmii kennee achi booda abbaan barbaade taa deemu. Ila hukmiin yoo haa kennan waan kanarratti jala muranii haa ittuma didee itti yaa'u.
وفي فهم برنامج إيكي إبل وان إبل وكجري وأني سوفيا أكجري في الرجابنا والرجل جرابا أني سوفيا وان نفسيا ذاتي تكسينتي يو أكيني تسيني ميسيني تاودي ديس وان برات أني سوفيا وان سينتي وان ديني سينتي لأنا كبدا أكيد تسيني هم إني تسيني ميسيني تاود أبومان أما وان إني سينتي wanni irreecha keessa dalagamtu akka shirkii taate anu fi kiyyaan nama dhaqee arge VOA irra laala viidiyooti 2017 wanni ila kun as keessa dalagamu kun amantaan kennan eeyyamu edeen VOA tuna dhiyeesse Nairobi matana dhaqee maaluma dalagama maaluma irreecha kana irratti yeroo garagaraa wali bu'iinsi amantaa guutummaa mee waan ifa ta'e ho'i maal arguu qabachi jedhee dhaqe wanni godhamu mukarra olii gammaranii mareeyoo jedhanii bishaan facaasanii kana wanni ta'e kun amantaa kenna keessatti fudhataman qabu warri kun amantaadha kun ayyaana jedha kun iida warra waaqeffataati wanni kun barwama takkatti irrayyuu dhaabatee hin jiru beeka haga ammaa nama waluma morma gabaabumatti ilma islaamaatiin bakka san dhaquun hin eeyyama. يا جماعة السلام عليكم. شيخ عثمان كيا. شيخ عثمان. الو. يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا موضوع من الرجل كان كيستي أكتر تجيرو برباك ساق أفانا بشاسنتي. الرئيس تدقون akka harama ta'e namni hin beekne hin jiru ka qara islaamummaa keessa jiru miti ka kaleessa gara islaamummaa dhufe illee hin beeka haramummaa isaa shirkiin achi keessa jiraachuu isaa namni islaamummaa keessa dhalatee miti ka dheengadda gara islaamummaa dhufe illee irreecha harama ta'u namni hin beekne hin jiru ani hin beeku namni jedhu hin jiru shirkii ta'uu isaa wanni jiru maaliidha gabayaan amma jirtu tun namni amantaa islaamummaa qabu kun badiin inni keessa argamuu irra jiruu fi irraa dhorguu irra jiru badii irreechaa qofaa miti wanni namni baay'ee waan dubbatan madaa namni madaa qabu yoo bira waan biraa dubbatani namni qufaa qabu yoo qufaa namni biraa bira qufee qufaan adda barfatta qaraan ajjeesaadha jedha durumayyuu warri maqaa oromummaa kana siyaasa guddaa daldalaa ture